Rafuudhanii hunda keessa irraa fita. Garuu hawaa tokkoon isinitti madda dhiifama manaa godha. Anna baraayatti isa biyyaa keessa ture biyya illee gaatu biyya illee guna dhiifama manaa godhaati namatti qalladuu miti namatti qalladuu miti dhiifama manaa godhaadha. Wallaahi laazim warra akkana natti taphataa hunda jiraa jechuudhaan wallaahi tu biyya kan goote likkii jiraa itti galcha. Garuu biyya kana keessatti akkitti waa itti baatu jiru seera biyya kanaa badaadha hin beektan. Mucaa kanaan nan tuqinii dhiisi. Gaafa haati isaa rafamtee gaafa maatiin isaa xiqqeeffame jedhu an obboleessan koo kiristaanaa ta'e obboleessan qabu waaliin qabu obboleessa jedhee nama kuma tokko irratti bu'aa daanaa seen waadaan seenee isii hojiin soome guyyaa lama qofan biratti soomee deebi'ee muummas na xiqqeessuu na arrabsuu bare har'a kunoo daangaasuu dibiree na keessan dalagaa jedhanii an engadda biree beekuma nama tokko bakkeetti harkataan ture nama muka rakkatu hin jiru. Dhiifama wajjin ijoollee natti argatina galtaan jiru aaree miidhaga sagaleen jira min galchina maaliif ijoollee ishee natti goote har'a na argataa oole jechuudha wanta inni argatu foon hin beeku booraaleen mana isaa gadi bu'e inni galee booraaleen mana isaa gadi buunaan dhiiga kiyyaan barreessiftoo kiyyaa dhiiga kiyya bare jechuudha dhiiga kiyyaan horachuudhe viidiyoo hedduu na wajjin waraabee miliyoona tokkoo fi 600 hangala jedha miliyoona lama guutaa jedhee na asfararaa ture. Viidiyoo naa hojjedhee naan viidiyoo hojjedhee fi bira ta'an ture ofii goote suuqii isaa jechuun akkuma lama hojjechiise. Garuu namichi kun sanyii miilichi gassii Abibaa keessaa illee bahu kan Oromoo urgootaa isaa kan shamarran Oromoo urgootaa isaa baruu qabdan Oromoo sun. Kan shamarran Oromoo mana madaamitti hatee gurgootaa namichatti dha'a kana namichi karaa dhibbinii kana jechuudha. Kana jaalala bu'uutee ilmaan Oromoo balleessaa namicha kana. Garuu sirriitti likkii isaa dhaggadhamuu qabaa sirriitti shirqulaatti nama 2,000 nama 3,000 guutuu. Namichi kun asirratti argitan kun yeroo rakkinaas yeroo balaas wajjin hin jira. Haata isaa ijoolleen arrabsitee xiqqeessitee waa meeqa jettee nama na torraa dhawwisiise. Farajjiin sanas na torraa dhawwisiise. Gifti jimmaa sana na torraa dhawwisiise akkuma ijoollee biyya kootiitti maaliif tiroo isan jedhee. Ani immoo namaatti ka'uusan miti namatti qalladuu miti har'a garuu har'a mataa gadi qabadhus akkuma nam tokko nan dalagadhee jiramee biyyaa ba'ee dhufe. Gaafa dhufu nan kufe bakkeetti. Kan nafa qabe ijoollee arsii kana beektani. Utuu ijoolleen biyya kootii maraataa mucaan hojiin hojjetanii. Video namni natti hin dalagin jiru ijoolleen dhiifama manaa godhaati. Namni natti hin dalagin hin jiru. Har'a immoo dhufee natti qoose miti. Wallaahi laaziman ani jimaaniin buunan nan ajjeessaa beekamu baarikin. Rabbiin haadha qottee dhagaan nagalchi nan ajjeessa. Garuu mucaa kana yoo dandeessan narraa dhowwaa. Yoo immoo diddan yoo immoo narraa dhowwitan nu taatan ajjeessee nan qarcallee dhagee erga kenna. Dhiifama manaa godhaa. Wallaahi laazim rabbiin haadha qottee dhagaan nagalchin. Garuu an dhiisee ni jaalala ture. Amadino bro. Amadini itti balleessite hawaasni Oromoo guutummaatti dhaleenaan sobee abbaa koo horsiise naan jedhee. Ennaan keekii bitadhee qaamaan jaarsa fudhadhee mana dhaqe. Dhiifama manaa godhee keekii nyaatee bitee na dhukkubaa reechiise na nama dhaqee lujaaja lukkuu bitee fi diraafa 200 manatti keessa nyaachise. Hammaan booda maqaa kan kenna wedhee geemii sii qaba naan jedhe. Hayyee geemii naa qabin jedheen. Suuqii tokko si galcheen geemii sii qabaa. Hojiin lasii ta'uu dheeraa qaamaan kan keellee buloo kamee jiraa naan jedhe. Hajjina qabii jedheen taa'e mana isaa waa tokko na baasuu didi waa tokko geebii na dhaamuu didi uummatatti al tokkotti hoo gadi bee dubbatee viidiyoo na hojjennan dhiisi achii ba'een Abdii Huseen bira dhaqe Abdii Huseen haadha faate gaarutti manna haati faate gaaruu amaaraa waliin nagalchite geebii qaxaroo naa qabdi geebii kana qaxamameef akkuma nam tokkootti mucaan kun gargaaramee sappoorta godhamu nama itti fayyadamaa ture dhugaadha nama itti fayyadamaa ture abayyaan bolii fayyaa jechuudha oromummaadhaaf suuqiin hin tolan beeksisiin jiru dhiifama na godhaati tola nasa maallaqa tokko waliin fudhatiin. Biyya kana keessatti jiru. Baabaan wajjin wajjin isaan hojjedhu yoo isaan tokko naa kennu dhiifama manaa godhaati. Nuti dheen gada walaqaa sirraa dalaginaan jedha. Gaafa waa dubbadhu. Kanaaf ani usaan maaliifi ilmaan Oromoo tokko amantiidhaan kan utaa waliin qooda Oromoon wal guddisa malee waliin nyaatu. Nan beekaa isinitti bu'anii miti yoo akkasin irra caala haala koo rabsan nan beekaa ammas akkasitti garuu bareeduun yaadha guyyaa tokkollee taatu. Namicha garaa ruuree kana maal jedhee boo'ee obboleessan koo kiristaanaa ta'e ani obboleessan qabu waaliin qabu adaraa maddinna mana adaraa natti dhawwee na kadhate kabaja jechuudha sababii miidiyaa qabu jechuudha sababii beekamtii miidiyaa kanarraa qabu. Har'a gadi baatee namitti ruuriin garaa dibbinni kun fuulii suudhaanii quuftee qabsoon qabsaayatti qabsoo maalii qabsoofti fuulii suudhaanii garaa sii guute dubartiin namadhaa dubartiidhaa fi dubartiidha mana keessatti teessisee lolti chaatiidhaaf barandaa teessee kaaluutti qamaati. Mootummaa itti keessi shamarran gasitti tuulattee teessi gorsa tokko namaaf hin labsitu uummata keenya gorfattu sodaa rabbiin qabdu imaana hin qabdu
Har'a uummanni walii galuu deettee sobdee gaafa Oromootti yeroo dhufu qofa dibaatee waa dubbatti. Gaafa Oromootti yeroo dhufu qofa dibaatee waa dubbatti. Maa gadi baatee akka dhiiraatti lolee maa gadi baatee hin hidhatin. Maa gadi baatee falmina Oromoorra. Garaa kan kee ruurii gootee garaa kan kee dibbinni gootee jechuudha. As teessee waan naan jechuu barbaadda. Oromoo keenya ilaala. Wallaahi gaafa kana obboleessa hin qabu. Obboleessa koo kiristaanaa ta'e haaliin qabu namni natti rorrisaa jira haadha koo rabsaadha maatii koo xiqqeessaa natti bu'ennaa jechuudha. An maastariin akka obboleessa koo turuutti jaalladhu. Wallaahi sababa mubaarakiif viidiyoo irratti hojjedhe yaa maaster masgiida gara irratti waraabdee bira 50 fudhatte masgiida rabbii keessaayyuu viidiyoo tokko dhattee waraabuu sitti xiqqaate mucaa tokko dirraa dhukkubsatee algaa dhiisa dhattee gargaare abdiitii keedaachuu hin gargaarre lamman keessa nu gargaarre feemasaa hattu warra waraana bukkee warra waraana keessa ture warra kottee cite fiddanii miidiyaa gangalchitanii yoo birriin kumni kudhan bu'e birriin kumni shan kan keessan birriin kumni shan kan rakkataati kanaan nabaasan darsuuf bakka siyattanii maal dhuftanii afaan bantan jedhetan rakkataa ture viidiyoo tokko itti waraabe maasa sharafuu haadhaa maddii nafsaa de ijoollee nattarki ooraniif gurbaa tokko ijoollee dubbiiti ijoollee moo biyya gootiiti ana ooraniinis hin jibbine maaliifi barumsaa ta'u jedhee gassisii kottu galchee haadha namaa na dhabsin yaa obboleessa kiyya haadha nam tokko na dhabsin abbaa namaa na dhabsin sumannaa dhawaa dhabsin wallaahi haadha nam tokko na dhabsin haadha mubaarak illee abbaa mubaarak illee dhabsin ansin jaalladha obboleessa kiyya jedhee giiftii kenneefi obbiraa baase mucaan eega gaafa sitti kunoo waa tokko tuqqufaan naminya nama laala an wallaahi laazim nama araasuttis nama walolewwatti fiduuttis tokkoffaadha biyyatti illee garbummaa miskiinummaa sababii maatii kiyyaan biyyaa malee nama maatii jalatti guddate nama waa beeku hayyuudha nama walolewwatti raasuun nageenya biyyaa labsutti tokkoffaadhaan tokko hoyti ilmaan Oromoo adda adda wal facaasee gargar waliin qoodu tokko ta'ee hiriiree waan Oromoon jedhe guutamee fi nageenyi buufamee jaalalaan tokkummaadhaan wajjin hin jiraatan. Garuu bineensa keessa jira akkamiin bineensa kan Oromoo nyaatu tokko keessa jira akkamiin waa dubbatamu. Gaafa Oromoo waa dubbatte tokko kan mataa keessa dhuun beektooti. Xiyyiitiidhaan rasaasaati. Akkamiin Oromoon bu'uu dhiisti ganamaa galgala. Akkamiin Oromoon ilaalaan itti gabachuu dhiisa. Ammallee sichi kana uummata keenya yoo malqiyaamaa Oromoo keenya dhiifamaa naa qoraati maaliifi yoo malqiyaamaa araaramni hin jiru maaliif jedhame. Mirga Oromoo tokkos sarbamuu qabu dhiibamuu qabu. Oromoo miliyoonota 60 hara xiqqeeffamee dhasiin gadi baateetti afaan bantu. Wallaahi ijoollee walloo qabisee beektan miti walloo qabisee ijoollee walloo qabisee tokkitti qofa ganda tokkitti qofa ta'e ofirraa galti ganda tokkitti qofa. Awwalloo wajjin hin jiraadheera dhiira tokko walloo dhiira 30 Amaara fiisitee fi malaa fiisitee banatti galchiti. Ifooma naa qolaatiin wajjin hin jiraadheera suudhee shumeetii hiddaa wajjin hin jiraadheera. Gaafa siin billee akkana dhageessu kan dhahee harkaa fuudheen walloo haala saabitiin golleeyyii godhaa keessaa jiru bakkii gollaan hin jiru. Garuu Oromoon keenya walii hagallu namicha kana xiiqii nuu qabee hilligii nuu qabee jira sanyii miniliki fideensi ni gaa raggatu qabda lekkiitti gassii abbibaa keessaa immoo Oromoo keenya urgootaara. Oromoo keenya urgootaara namichi kun kan Oromoo urgootaara namicha karaa ruubii kana Amaaraa dhaqee falmaa Amaaraa dubbata. Badaadha. Kanaafuu sirriitti raggatamu qabaa shirguraa sadiitti hin boo'ina wanti isin bosson tokko hin jiru. Garbamuun ni Oromoo maal garbamuuti? Namaa jiraadhaa jiru gaafa inni namatti roorrisu shirguraa sadiitti hundi keessan. Gaafa namni jiraadhaan jiru gaafa inni namatti roorrisee gaafa inni namatti dhaadatu walii boosanu viidiyoo tokko isin dhaggeeffachita taa'aadha. Isa lafaa kee na tuqe baadiyyaatti baraatiin ergee jechuudha lafaa kee na tuqe na tuqe garuu hojii isaa qoyaa isin agarsiisa hojii isaa hojii sheexanaati.